We're
kabajaniif jaalalli sadan tokkummaa waaqayyoo hunduma keenyaaf. It's amazing,
madane Umsa setan jalakani batani Karani wakayo Dugo kurani kabo Chidaga ilat Urani wayachu Programnya bodde to saya Isi rota bagagam madane Sinaip bisu ilma kana kristani bakka ko hailo lala oniti asbidani Akiyo sinaip bisu amma iddo sani abad birsimi sirro isan mode ni taw Chidaga ilat orani bayichu से सिब्रोतो गलाई सदुरा गरो डरारा तो रबवा वालिशेन नदी अंतुकर पाजिरा वालियो गलन्या तो बुडोता कनरत्ति हिमातनी उज्जतन उन्दुमा नेक्तिना इसाने इस बोफ्तानी अम्मा डरारा रबो से जोड़ लेनी इसे बोलते सीनोल गंती रोसीनोल गंतुमो कहानी थी सिमन्नानी अम्मा गरबो बोलने डरारा रबो सा सजेन नदी थी और सेन कर sana gau kana bodde misirrotu olgala misirroni balballi banamera karan koppaera o sena jina rose kuse kane simalla kane wajna sena ade simata misirja amma harme se bakkabu'e abbase simo gunja burqa bakkabu'e misirro kana irsa misirro jif kan kennu enyuna essumashe galana gunja burqati waqiyo galanni saatau amma gadirsa misirro jif kennu saat Menurut saya cijiru, wakilnya saya itu, wakilnya orang macam macam sentai asing singgir wakilnya
Amaga mucaa isaaniitii kennu kanaaf egaa innoo hafuuraa fudhatanii indinoo hafuuraa fudhatu isaa salphaa miti mucaa guddisaniitii kanaaf amma hin kenneetii deebi'ee ta'a boleessi keenya galaanaanii hin fudhataa galaanaa haadha qabdee bakka abbaa bakka haadhas bakka qabdee yoo sinaa eebbisuu akka kasii keessanii naa kennanii jettaa Askofti gasheni yoo dhufuudhaaf rakkisaa ta'esi waaqayyoo maqaan isaa haa eebbifamu. Waaqayyoo walii wajjin kadhannaa ol ba'ee akkaan mul'adhutti waa'ee yeroo kanaa waaqayyoon hin kadhannaa galanni waaqayyo keenyaaf haa ta'u bara baraan. Akkuma dhaabannee jirrutti waa'ee sirna kanaa waaqayyoon galateeffannee kadhannee waaqayyootti gaggeessaa waaqayyootti sirna kana dabarsinee laannee teenya hundi keenya hin teenyaa eegan dubbisee kadhannee booddee waa'ee jaalalaatiif dubbii waaqayyoo waan guddaa kan inni dubbatu dubbisee tanan walii wajjiniin kadhannaa. Akka jedhaa Qorontoo isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa yoon dubbisuu yaada guutuudhaan duukaa buunee dubbii waaqayyoo waa'ee jaalalaatiin waan inni dubbatu kana dhaggeeffanna. Akkas jedha afaan namoonni yookiis afaan ergamoonni waaqayyoo dubbatanii dubbadhee jaalalaa yoon qabaachuu baadhee ani sibiila kililchuu yookiis dibbee kosh kosh jedhu ta'ee raajii dubbachuudhaaf kennaa qabaadhee dhoksaa jiru hundumaa beekee beekumsa hundumaa qabaadhee gaara iddoo isaatii hammam bututti amantii guutus qabaadhee jaalalaa yoon qabaachuu dhabaadhe garuu anumaa miti jedha zeeroodha jechuudha. Kan hundumaa qabaadhee jaalala yoon qabaachuu dhabaadhe zeeroodha jechuudha. Wantan qabu hundumaa warra dhabaniif hiree ittiin of jajuudhaafis dhagna kooyyuu dabarsee kennee jaalala yoon qabaachuu dhabaadhe garuu homaa waa'ee anaaf hin baasu. Jaalalli danda'aadha gaarummaa sin argisiisa. Jaalalli hin hinaafu of hin jaju of hin bokossu. Jaalalli lafa salphinaa hin ijaajju. Waan isatti tolu duwwaa hin barbaadu hin dallanu. Waan namas namarratti hin lakkaa'u. Jaalalli qajeelina dhugaatti gammada malee jal'inatti hin gammadu. Jaalalli karaa tokkollee nama hin lafafu. Hunduma isaa hin amanaa. Hunduma isaas hin abdataa. Hunduma isaas hin obsaa. Kadhanna Waaqayyo. Haaleluyyaa. Yaa Waaqayyo, Waaqayyo jaalalaa uumtee, Waaqayyo nama jaallattu, Waaqayyo waa'ee jaalalaa eenyu caalaa beektu? Waaqayyo jaalalaaf jettee waan qabdu hundumaa kennaa sanumaa kennite. Waa'ee jaalalaa maaltu si ibsa yaa Waaqayyo? Jaalalaa isa dhumaa situ beeka. Jaalalaa isa dhumaatiifoo situu gatii isa dhumaa baase yaa Waaqayyo. Namni maal jedhee waa'ee jaalalaa si ibsa? Waaqayyo nama jaallattu, Waaqayyo bara baraa. Yeroo kana sodaa guddaadhaan fuula kee dura dhaabanna. Hollachuu guddaadhaan fuula kee dura dhaabanna. Fuula keenya irra himimmaan hin jiru yoo ta'e keessi keenya yaa Waaqayyo. Himimmaan fuula kee duratti dhangalaasaa fuula kee dura dhaabanna yeroo kana yaa Waaqayyo. Si galateeffanna keessa keenya garaa keenya irraa fudhannee maqaa kee eebbifna. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo, maqaan kee eebbifamu. Si eebbifna jireenyi keenya
keenya yeroon kuni keessi keenya namummaan keenya guutummaan lafee keenya si eebbisa maqaa kee eebbifna galanni siifa ta'u jenna oqubaan siifa ta'u jenna waaqayyo keenya teessoon kee galata keenya namarsu ulfinni galanni oqubaan siifa ta'u ameen haleluuyaa gaa'ilana baajirta dargaggoota gaa'ilatti fidaa jirta maqaan kee haa eebbifamu bara hamaa kana keessa waaqayyo hojii keessa dinqisiisaa hojjetaa jirta hojiin kee dhaabatu galanni siifa ta'u egaa sirna gaa'ilaa kana sirna waaqayyo kan guutamee fi kan naa'ol yeroo jalqabnu kana nu gaggeessi jennee nu eebbisi jennee harka kee nurra qabi jennee nu bareechi jennee nu gargaari jennee nu wajjiniin ta'i jennee si kadhanna haleluuyaa maqaan kee eebbifamu waan nuu kadhatamtu waan nu dhageessu yaa waaqayyo si galateeffanna haleluuyaa maqaan kee baraa hamma bara baraatti kan galateeffame yaa ta'u jalqabneerra sirna kana nu gaggeessi hafuurri kee iddoo kana buufatu keessi keenya hafuura keetiin haguutu yaa waaqayyo sirroota kana eebbisi sirni iddoo kanatti gaggeeffamu hundinuu yaa waaqayyo ulfina kee haa ibsu dubbiin kee dhagahamu faarfannaan dhagahamu hafuurri gararraan hafuurri kana mormu maqaa yesuusiin kan hidhame yaa ta'u humni isaa irraa haa godaanu humni kee garuu iddoo kana buufatu ulfinni kee garuu iddoo kana buufatu maqaa yesuus kiristoos gooftaa keenyaatiin ameen Ntenya cunni isaanii qophaa'eera misirroonis deebi'anii taa'u misirroon eega ta'anii booddee ijoolleen isaaniis hin taa'u isaanii teessisaniiti maqaan waaqayyoo haa eebbifamu baraa hamma bara baraatti nama bareedu eebbifamu ijoollenis akkumoonnis hin taa'u amma faarfannaadhaan waaqayyo keenya galateeffanna beeksisa keenya qabeenya swaamaa faarfannaadhaan waaqayyoo